Garbummaa jalaa ba'uu. Seera ba'uu boqonnaa 3:7. Waaqayyo akkana jedhe, ani dhugumaanii dhiphina saba koo warra Gibxii keessa jiraatan irraa ga'u argeera. Iyya isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalaa ba'uuf iyyanis dhaga'eera. Ani rakkina isaaniis nan beeka jedha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa seera ba'uu boqonnaa 1 kaafnee cunqurfamuu saba Israa'elii fi jireenya bilisummaatti ba'uuf daandii isaan irra adeeman ilaalla. Sabni Israa'elii yeroo abbootiin isaanii gara Gibxii dhaqan garbummaadhaan utuu hin taane fedhii isaaniitiin akkasumas immoo haala beela biyya sana keessa turerraan kan ka'e gara biyya Gibxii dhaqani. Achuma keessa utuu jiranii jijjiiramuu mootiirraan kan ka'e garboomfamuutti ka'ani. Garboomfamuun isaanii hammaachuurraan kan ka'e mootiin akka ijoolleen dhiiraa isaanii akka dhalataniin ajjeefamanii fi ajaja dabarse. Garboomuun maalinni? Garboomuun hacuuccaa fi to'annoo garmalee jala galuudha. Namni garboome tokko waan mataa isaatiif barbaadu utuu hin taane waan cunqursaan isaa barbaadu godha. Filannoos hin qabu. Dabalataanii namni garbummaa jala jiru cunqursaa isaa yookiin waan bitamuuf sanaa wajjin hariiroo inni qabu kan haqarratti hundaa'e utuu hin taane kan cunqursaa isaaf yookiin waan isa garboomsu sanaaf bu'aa buusudha. Namni garboomfame garuu miidhamuu malee bu'aa argatu hin qabu. Garboomuun garboomsuunis waan baay'ee hamaadha. Egaa sabni Israa'el to'annoo warra Gibxii jala galaniitu akka warra Gibxii barbaadanitti jiraachaa fi hojjechaa turani. Yeroo hundumaas ofii isaaniitiif utuu hin taane warra Gibxiif bu'aa buusuuf hojjetu. Ofiif garuu miidhamaa fi umurii isaanii, dafqa isaanii, qabeenya isaanii saamamaa jiraatu. Kun egaa garbummaa isa ijaan mul'atee bulchiinsa biyyaa keessa galee hojiirra ooledha. Kanaaf garbummaa hawaasaa jedhamuu danda'a. Wanti nuti dagachuu hin qabne immoo Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus garbummaa du'aa kan cubbuu fi kan seexanaa jalaa nu baasuu isaati. Kanaaf Waaqayyoon hin galateeffanna. Har'a waan nu garboomse yoo jiraate yookiin wanti nu garboomsuu barbaadu yoo jiraate maal goona? Seenaa saba Israa'el irratti hundaa'uudhaan waan gochuu qabnu waliin ilaalla. Inni tokkoffaa utuu gargar hin kutiinii gara Waaqayyootti iyyachuudha. Waaqayyo waan hundumaa beeka, in argasi. Kanaafi gooftaa maaloo na gargaari jennee gara Waaqayyootti utuu gargar hin kutiin iyyachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan geggeessaa Waaqayyo karaa Musee isaaniif kenne hojiirra oolchani. Geggeeffama kanaan sabni Israa'elii garbummaa warra Gibxii jalaa ittiin ba'ani. Akkuma amalootaa fi suusiin tokko tokko warri Gibxii waan humnaa fi umurii warra Israa'elootaa fayyadamuu baraniif gadi dhiisuun hin barbaanne. Isaan garuu geggeessaa Waaqayyo karaa Musee isaaniif kenne dhaga'aniitu gara bilisummaatti ba'ani. Kanaaf bilisa ba'uu fi geggeessaa Waaqayyoo dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaanii sabni Israa'elii humna Waaqayyootiin mo'icha argatanii. Bilisummaan kan hin argamu humnaa fi jabina keenyaan utuu hin taane humna Waaqayyootiin waan ta'eef humna keenyatti hirkachuu dhiisnee humna Waaqayyootti hirkachuun baay'ee barbaachisaadha. Har'a waan nu garboomfachuu barbaadu yoo jiraate yookiin wanti nu garboomsee jiru yoo jiraate gara Waaqayyootti iyyannu. Geggeessaa isaas dhageenyu. Humna keenya dhiisnee humna isaatti isaa hirkannu. Innis nu gargaara. Isa nu garboomsuuf dhimmus humna isaatiin nurraa cabsa. Inni bilisummaa isa nu hametti nu jiraachisa. Waaqayyo nu haa gargaaru.